እሺ ባዲስ እሺ ተከታው ቆሽ ማለት ካኒ ቆይሚ ማለው በእናት ባዲስ ነኝ ማለው ባይሽ ሰረቆን እሺ ነው ከምታውሽ ሴና ማለት በጣም ነው ተራራኔ ማለት gadis ya bro gadis berkamar bari nam tidak masih gadis gadis harta kok gan gadis nanya masih jalan gadis canggut mesti ke saniyo canggut lima gadis sama saya nampak tulis ini berarti di stadium tenda ke saya rasa tadi stadium aku ayam syafi do beda kan di stadium tadi mana game fraud nak anu kalau Sandra me kau me kalau si cuma cura apa kamu Mucaa kana dhugaa Yesuustoo gidduutti asii fachi oofanii mucaa kana gidduutti ajjeesuuf Waaqayyo si amaaru guutuuni maaliif akkas godhu garuu akka Abiraamii fi Abiraam irratti dhiirri lama dubartiin lama wal fixxu ta'aa jiru seenaa fi waan ofiin dhugaa guutuun baay'ee miidhamaa jira osoo harmeessaa bira deemee akkas hin ta'u osoo isaan dhaabatanii ammas wal caqacaqanii gidduutti kufi mucaan kun baay'ee miidhameera jechuudha wanni illee si amaaru malee siidhaan guutuuni dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan isaanii nama dhiba rakkoo guddaa keessa gashuuf deemaa jiru hundumaafiyyuu waan dhibichaa si amaaru guutuuni fayyaa kee guutuutti si deebisee akkas arginu abdii qabna maal jettu sin asirratti dhugaa Yesuus Kiristoos sila wal hordofumoo akkamitti guutuu nama yoo fin barree jechuudha abbuma kootu jedhee faana deemaa jechuudha akka yeroo duraa tokko afaan Amaariffaa sana ijoo jara afaan Amaaraa sanaan hojjetan yoo argitan yeroo Abiraamiin abbaan argee okkotee waliin deemu san akkas ta'e guutuunis waan ofiin bashannanaaf gadi baastee jennaan bishaan naa fidii jedheen bishaan amma isheen fidduutti seenaa fudhatte isaan kun immoo zubaanii viidiyoo irratti abbaa fuudhee damne amma bishaan fiduufitti amma abbaan fuudhee nabee jettee waan ofiin osuma kana sa'aa jiranii seenaa fiddee dhufte seenaa fi qabsoo sanuu gareedhaan wal qoodanii gareedhaan wal qooduun isaanii haa ta'u garuu mucaan gidduutti miidhamaa jira isa dhugaa osoo maatii haadha isaa biratti galee hin fayya an kan jedhu hundeen isatti baddee obboleettiin isaa yeroo akkatti taphatan maal ijji ilaalte amma sammuu isaatti deebi'utti illee boqonna nama tokko irraa siqee boqonnaa argate kun achi fuudha sun achi fuudha akka qodaadha akkasitti immoo fayyaa isaa guutuutti hin deebi'u hundumaafiyyuu waan isii haa fayyisu ammas illee lammaffaa hin kufi osoo isaanii irratti wal caqacaqanii jechuudha baay'ee miidhamee jira jechuudha dhugaa Yesuus waan dhibicha fayyaa isaa guutuutti haa deebisu malee akkaataan isaa namatti ulfaata inni viidiyoo isaanii irratti illee waraabee hin beeku nan ilaala garuu yeroo hojiin kobiisee waan na godhuuf jarri nani bira jiru akka poolisiidha kayyoo jedhan ammoo yoo ka'ee qajeelaa bakkeen deemu immoo waa'ee faayin argadhu kanumaa jedheetanii irratti hojjedhu komentii jalatti yuutuubii kee irratti maaf hin hojjenne han jedhu gaaffinnaa ka'ee jira hojiitu biizii na godha hojiin kollee mana baay'ee ta'e osoo hin taane jarri kun baay'inaan gadi hin taa'anii kai jennaan namumaan kaa irratti guyyaa baay'ee viidiyoo nan waraaba garuu gadi dhiisee hin beeku bakkeen deemu waayifaa hin argadhu waanta ta'eef kanaa jedheetanii irratti hin hojjedhu suuraa immoo yeroon barbaade maxxansa waanta ta'eef akkas badaanan dhibu akkas isiniin jedha kanaaf irratti hojjechuu dhiisee namni viidiyoo maaf irratti hojjettu yuutuubii kee irratti kannaan jettaniifis amma garuu yoo fedha waaqayyoo ta'e nan hojjedha yoo dhaabbata godhatanii jirru isaan kunis yoo boqonnaa argadhe irratti hojjedha malee kanattidha kananii viidiyoo irratti hojjechuu dhiiseef
Amammoon dhugaa dubbachuuf waa'ee guutuu kana baay'ee dhugaa nama rakkisa. Hundiin isatti badde. Osoo harmee isaa biratti deebi'ee baay'ee sammuu isaa guutuutti deebi'a. Seenaa yeroo duraa yeroo inni miila irratti kufee kadhatu didde. Waan ofii faana jiraachuuf jalqabnaan immoo dhufte. Sababa ishiitiin waraaname. Haa ta'u garuu mootiyyuu si'a lammaffaa waraanamuu isaa ta'e mucaan kun. Dhugaa Yesuus yeroo duraas sababii biraankiidhaan kaasaniitu waraaname. Ammas immoo lammaffaa waraaname jechuudha. Diina baay'ee qabu. Wal jaalatu garuu namni wal jaalate waliin fuudhu waliin isin jiraatu. Hundi wal jaalateef mana tokkotti hin galu. Isa dhugaati kun. Yoo akka carraa ta'e tokkoonidha mana tokkotti gala malee hundi wal jaalateedhaaf mana tokkotti hin galu. Mana tokkotti hin galu waliin fuudhu. Seenaa fi guutuun kunis akkas. Iddeen ilaaluu jalqabe waggaa 3 guutuuf ji'oota muraasan naaf akka godhe. Meeshaan itoo ilaaltanii waggoota lakkoofsistan ilaalame. Guyyaa tokko yeroo hundu yoo ishiin didde yoo ishiin ishi jette isatu dida yoo ishiin inni tolee jedhe ishiitu dida akkasitoo jedhanii waggoota meeqa lakkoofsisan. Wal jaalatu garuu jaalalli akka namaan inni nageenya walii hin jaalanne nagaa guutuutti yoo deebi'e hin jaalanne inni baqa boqonnaa waliif hin laanne man hillikiin jireenya hin ta'u laa beekaa dhugaa jireenya hin ta'u hillikiin ana caalaa ana bulchitaa ana ta'a yeroo duraatti himteetti waan ofiin ani lamaan isaanii qixan jaaladha dhugaa baay'ee nama rafu namummaan isaanii nan jaaladha garuu meeqamtu badii qaba jooko isa dhugaa koomentii jiranaa kan badii qabu kam guutuuni waan ofiin jaalatu seenaa jaalata garuu immoo dhiifama walii galtee hin qaban walaa jaalatanii malee osoo inni gaafa inni miilatti kufee kadhatu achitti dhiiste biraa deemte osoo dubartii cimtuu taate osoo beektuu taate namni hin dogoggora dhala namaa ta'e sababiin lolli isaanii dhiyoo kanarratti ka'e maalidha beektu haadha mucaa isaatiif birrii kenne kanuma irratti ka'e kan seenaa eddisiidha amma kana oofame illikiin jireenya keessan balleessa ilaalaa dhugaadha yoo viidiyoo kanarraas barnootas aaris irraa hin waan hundarraa barattu osoo hunda dhiistee haa ta'u hunda nan danda'a jettee obsitee jiraatte amma guruyyuu hin ta'u dogoggoree jedhee dhiifama gaafannaan didde yeroo inni ishiin dhiifama gaafattu inni immoo hin deemu akkasitoo jedhanii waggoota lakkoofsisan ani dhugaa dubbachuudhaaf osoon isaan ilaalu waggaa 3 xumuruuf hin jira waaqayyo bichee furmaata haa godhu namoonni amantaa hin qabne warri amantaa ofii dhiisanii waa biraa hordofanii kunoo kana dhumni isaanii jireenyi isaanii akkasumatti burjaaja'aaf boqonnaa hin argatanii yeroo hundumaati qormaanni itti baay'ata haati guutuu amantiidha amantiitti cimtuudha osoo isaanis amantii kamiyyuu haa ta'u amantii kamitti yoo cimu waaqayyo yoo nama gargaare gaa'ilaanis waan hundumaan yoo nama gargaare malee waaqayyoon irratti jireenyi hin ta'u kana beekaa. Akkam yaadda seenaa isaa bidirti. Mana isa bidirti neqin fudhadhe kala bidirti. No jechuun karraa akkam fudhate. Karraa kaasa ta'u mana keessa ta'u waan nanan guutuu fudhachuu kooti waan. Waan guutuun akkoo yeroo kanatti of hin beeku seenaa taate. Ikkoon immoo naannoo namatti immoo qabdu namatti of barsiifachuu. Ati kan ismee ati maatii ta'u. Tokko seenaa akka waan malee. Ana saatiin maal Aku
Ini pasti tani ari butuh sudah sini. Ati wanya sarra sini kemari. Mana sudah malam masih di sini. Saya foto mereka kapon. Di sini kau berada di sini. Amma kana bersih tu Dan lagi kalau berbaca nak kau di mana ni macam ni? Ada. Wala bitis sina. Allah kabeni cha. Sina puri tarati. Karena puri karena puri sekali satu madi. كذا كتار أول قعدني واللولو سنوبر فاديسي ستو سينا الرس وانا في الرس دبتشو ديسي بكا أمو مفيا سارقة تتما لما دبرتو تلما فوري وبراك أوامتي وبراكاي أمو فيا سقوتو تديب سودت دباني دبرتو تلما أنا أسيفاتي أكا قدار أولي بوتني mucaa sammuu dhabaa gidduutti osoo waan of danda'eeti maaliin dubbatee kana murteessuun garuu immoo qorichichi keessaaf hin baaneefidha akkas ta'a. Waan hundumaaf iyyuu diraamaa fakkaata wanti ta'e garuu immoo guutuuf sammuutti hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. أنا أقول لك إنه والله بالله سينا فوري دنتي وسينا رموا مالي كم فوتي سمت بسينا ما لقي رمضان أنا ما تقول أما يفعل بسمة كان ترى أنا نسأك قولي أنا كامل عساني أنا أقول ما نسيب كامل سوى mereka kana kasinggitan itti nagara nageessu hin jiru dhugaa Yesuus yeroo dur bakka waa tokko fayyina isaatiif dhibbatti malee sanarra singurtu kanarra singurtu dhugaa miskiina ani siyaa eebbisu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti tolti singgitan kun akka dhiiraati waan hundatti itti beekti. Osoo faadisii cimaa ta'ee obbira kaa'ee ammanni obbareessamus maali mana amantaa yoo geessitan mana amantaa ootti manii nagaanii yoo keessaan dubbisan naman dubbisanii waan dhibichaa sammuu isaatti deebisu guutuu osoo keessanii namatti dubbatanii haa ta'u barre mee namni lakkoofsa seenaa qabdan yookiin waan ofii yookiin kanuma baatee qabdan koomentii jala kaa'aa. Guutuun illee na fayyaayyuu namaaf hin deebisuu garuu mootiyyuu maal dandaare. Waaqayyo bichee furmaata haa godhu hundumtiyyuu wanti furamne hin jiru osoo itti wacuu baattanii wanti isaan irratti geessitanii. Guutuun nagaan karaa manaa galu.
harka takka yelma singi go hamur te mutu gana ka ka wata kan daga bakke ni ko sana ko sana awale mal yani araka bi na buta ne kana ko chade harka kan ati se chade to kotten ke sambiran ga ina baka ba ya taw ya fayu ya babto isini ko do shi akibira ma famran gaun ana Indemna jedhee too innaan indemna jedhee kana fuudhanii deemanii jiraatanii dhugaa akkasiin ta'u. Garuu mootiyyuu dhuma isaan wacanii kanumti yaadu hin jiru achi keessa tokko fayyaa fakkaatu kufee dhugaa Yesuus Kiristoos wannumti sammuu kee guutuutti si deebisu malee osoo harmee kee biratti deebite ani hundeen eessatti baddeen jedhe hundeen viidiyoo tokkollee eegeen dhabe mee namni akka hundee eegdanii dhabdan